Deesaan yaa guddat. Akkanumatti kinoo gaaraan kibirii nuu kennanii kibirii isaanii haalaatu. Akkanumatti Mikaa'el isaan haa guddisu. Nu jenne waaqni haa jedhu. Lafti haa jedhu. Madalaala biyyaa jedhu. Nullee simimmii tokko nuu kennee too'e akkanumatti nu haa jiraachisu. Wallaallee nu haa beeskisu. Nu jenne waaqni lafti haa jedhu. Bakkan wallaal garaa waaqa garaa lafaatti haa guutu. Rabbitti haa guutu. Guddaanaa bulu. Xinnaanaa guddatu. Annuu kennee waan isaanii haa kennu. Biyya keenya nagaa haa godhu. Boraa falfalaan haa du'u. Bakka noolle nageenyaa oolu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Mikaa'el warri nu kennee kun haa kennuuf. Waggaa waggaadhaan nu haa gahu. Kanatti waan taa guutu. Uftanii nyaata eeka ganda sodaatu akkanatti nyaatan. Miti uffata hoo immoo argattanii? Argattanii jirtu? Nyaata sirriitti nyaatta? Nyaanni. Baatteertu kun uffata fudhatteera? Anjaartii walitti jechuudha nama walitti. Nyaata nyaattanii quuftanii? Sirriitti itti gammaddan? Sinoo uffata argattanii? Nyaata nyaattanii quuftan? Sinii tolee jira miti? Eessattiidha nyaata nyaattan har'a? Mikaa'elatti. Eenyutu qopheesse? Tamaarotaa fi? Fayyaa isaanii haa kennu. Gargaarsa nu godhee. Ayyee. Bakka atanii nu jiraadhati. Ayyee fayyaa taatanii sinagaa jiraadha. Abbaa keessan hin rakkisin, hiriyaan keessan hin rakkatee. Amiin. Deemtanii karaan isinitti fagaatee. Amiin. Waa'inni fayyaa isinii haa kennu. Waraana duuba nutti dhaabbate kana caama nurraa haa godhu. Kan du'e nafsee nu haa maaru. Amiin. Obboleewwan keenya immoo biyya alaa jiraatanii deeggarsa guddaa nu godhan biyya keessa kan jiranii kan nu deeggaran baay'ee isaanii jiru. Isaaniifis immoo ergaa qabda yoo jiraattan gaanii. Waa'inni eebbasitti eebbisne kun isaan bira haa ga'u. Haphee ta'ee to'ii maramee bira haa ga'u. Waa'inni nifaasiraan biraan haa ga'u. Nuun haa jiraatu. Itti gammadanii jirtan. Isinis jiraatu. Amiin. Obboleewwan keenya ijoolleen asitti dadhaban jiru. Eebbisee tana sanuu safuudhaan. Akkati bakka. Nagaan jiraadhaa ugaan ugaa jedhee tannu. Ayyee. Adaraa abbaan keenya sinirra. Nagaan nu oolaa nu galaa ammas. Eebbuu eebbaaree guddadha. Kadhattoonni keenya ulfaadhaaf hin jedhanii beelaanii dhoobatanii guyyaa ayyaana waggaa maaddii haadhaaf abbaa isaaniitirraa immoo jalaa xinnaa xaalaa ta'anii biddeen 11 argadhe ani kinoo as keessa. Miti? Sobuusi biddeen 11 argadhe. Nyaattanis uffata sarga. Nu isaan qabnaa boonnaa isaan qabnaa boonkwani garuu akka kootitti urroo malaa kun jedhama maraadheetiniin itti fayyee taabota hundattuu. Ijoolleen keenya dura hirmaannaa humnaanis ta'e maallaqaanis ta'e gara hundaan hirmaannaa gootanii yeessota kan harka qalleeyyii kana nyaachisanii qophii taatanii turtan. Humna keessaniin gargaartanii si'aa kanaan geessanii yeessota kana nyaachiftanii yaadan waa hundaa wal bira dhaabbannee wanni sagantaa kana dabarsinee har'aan geenyerra waan ta'eef inni nu wajjin ta'e Waaqayyoof galannaa ta'u sanboodarra garuu warri inni guddaadhaan himamtanii ganamas galgalas hojii keenyatanii ilaa qabdanii waa hunda gootanii mana namaatirra deemtanii waa hunda gootanii galata guddaa galatooma jechuun barbaada maqaa Waaqayyootiin kanatti aansee hiyyeessonni hundi sagantaa kana dhufanii irratti nu hirmaatanii gammadanii gala waan ta'eef kanarra immoo amata dhufu waggaa dhufu jechuudha. Qophii guddaa qopheessinee kanaa olii qopheessinee uffata haaraallee binnee yaada jiru karaa bal'aa ta'een ibsinee isaanis gargaaru barbaanna waan ta'eef waan dhaggeeffatanii gulcha magaalaa gaara nageenya kan ta'ee fi ijoollee waldaa duuka booda kan ta'e aanaa kuyyuu guyyaarraa kana Yesuus harka qalleeyyii deeggarsa gochuu keenyaaf baay'ee nuti toleera. Galatooma akkanumatti jabeessa Waaqayyoon nu haa dhaabu. Guyyaarraa kana dhufachuudhaan taanaan baay'ee gammanneerra akka mana sanbata keenyatti guyyaarraa kana Yesuus walitti qabnee nyaachisnee uffataaf isaaniif kennamuudha qabu isaaniif kenninee turisuu keenyatti baay'ee gammanneerra warreen humnaan nu deeggartanis galatooma warreen maallaqaan nu deeggartanis galatooma isiniin jenna. Hunda dura baga geessan isiniin jenna warreen biyya keessa jirtan warra gara biyya alaa keessa jiraatan keessattuu bara kana haala adda ta'een kan nyaachisne
Uummanni magaalaa Gabra Gurraachaa naannoo kaambii sirriitti biddeena kaasee haga qarshiitti waa hunda nu gargaaranii amma humna isaanii guddaa isaan galateeffannaa sana qofa osoo hin taane uffatawwan adda addaallee bifa adda ta'een uwwifamuun danda'amee jira. Akkasumas obbolaawwan keenya biyya alaa jiraatanillee humnaan yaadaan akkasuma maallaqaanis maal gargaaran baay'eedha. Isaan sanaafillee Waaqayyoon ulfina isaaniif jaalaatu nagaan gara biyya isaaniittis akka galan isaanin hawwina. Keessattuu manni sanbataa keenya bara kana waldaa duukaa bu'ootaa sangaa nuu bituudhaan nu cinaa dhaabbachaa turanii isaanis guddaa galateeffannaa. Bara dhufuun nu haa ga'uun siniin jedha. Eshi isin jechuudha akkuma erga ganamaati isin ilaalaa turretti dadhabbii guddaa dadhabaa turtanii waxii waxuurranii hojii hojjechuudhaniiti baay'ee jechuudha ganamarraa qabdanii amma sa'aatii kana amma sa'aatii kurna akkanaatitti amma galgalaatti hojjechaa akka turtan beekamaadha jechuudha. Yeroo dadhabda kana hojii keessan dhiisanii too waa akkana hojjechuudhaafiiti eeyyamamuudha moo dirqama wayii isinitti kennameedha? Eeyyamamuudha. Nikaa jechuun ganamaa qabdanii amma galgalaatti asitti kaffaltii tokko malee hojjechuu keessan gammachuutu isinitti dhaga'ameeti moo dirqama isinitti kennameeti moo maalirraa kaataniiti mee ifa nuuf godha? Eeyyan gammachuu guddaa yeroo kana keessatti yesuus akka dandeenye deeggarsa humna qabu hojii dandeettii qabu deeggarsa gochuu itti dhaga'ameera. Gammachuu guddaa nutti dhaga'ame. Ayyaatu dabalataa qabda? Mashiin jettee keessa keenyatti gammachuu guddaa waan nutti dhaga'ameef keessa keenya ayyabsineetuma nuyis wanta kana hojjechaati turre bakka wanti jennee ibsinu jiru baay'ee gammannee bakka yesuus kana gargaarutti wanta qabnu humnaanis ta'e qabeenyaanis ta'e gargaaruu keenyatti gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Eebbifame. Eebbifame. Eshi. Haa ta'u mee